deema baratu darbu diide ofiin gungumaa deema baroo maali baroo maan darba amma yoomitti darba fardatu garbu buliide achuma gangalata baratu darbu diide achumaan wasalata utoto barana jenno barrile barani sokite orimo nutti kofalte harki kanyaatu dina ofii male harki kanolu dina ofii male nutu of kenneese eenyutu nuchaale numatuuf kenneese eenyutu nuchaale jedheetu weellisaa libira jedheetu weellisaa libira gaansaa cibaadhaa nuuf galeera taana waa hedduu jedhame waa hedduus ni beekna nuti ilmaan Oromoo maaliif tokko hin taane maaliif wallee mormina baratu darbu diide ofii gungumaa deema baroo maali baroo maan darba amma yoomitti nu darba fardatu garbu liide achuma gangalatu baratu darbu diide achumaan wasalata utoto barana jenno barrile barani sokite orimo nutti kofalte lammi wanko mitoko hatanu malo lammi wanko mitoko hatanu Oromiya kandofe walina kapsolu Oromiya kandofe walina kapsolu bekeessa siin dhabne nu bekeessa qabna qabeenya siin dhabne nu qabeenya qabna walii galteen ni beedandi walii maaliif tokkoon taane ma wal guduunfina tokkummaa maaf dhabnee takkalmaan bineensa maaliif wal jibbina
akka jirtan miseensonni jaarmaa martin araarri adda bilisummaa Oromoo jidduutti Juun 28 eega yeroo dheeratiif deemee booda xumurame itti fufuudhaan konyaalee fi kutaalee wal dhuunfachiisuu kan jedhamu akkuma beekamutti jaallawwan kanarratti ramadaman konyaa solii yaamuun kutaalee solitti yaamuudhaan qajeelfama adda addaa laatanii jiranii namoonni naannoo jirutti akka xumuru kan jiru. Isuma kana ilaalchisee guyyaa kaleedhaan magaalaa Torontoo keessatti konyaan adda bilisummaa Oromoo lameen walitti dhufuudhaan yeroo dheeraaf waggaa 13f adda baanii kan turan walitti deebi'anii tokko ta'anii walgahii jalqabaa gaggeeffatanii turan. Isuma kana ilaalchisuudhaan dura taa'an konyaa lameenuu jechuun jaal Hordofaa Guusaa fi akkasuma dura taa'an jaal Nuuraddiin achitti argamuudhaan haasaa godhanii turan. Haasaa isaaniitis isiniif dhiyeessina. Sirni kun sirna ho'aa ture kan miseensonni hedduun irratti argaman ture. Akkasuma kan bifa gaariin gaggeeffame ture. Walgahiin akkana itti fufa. Kun egaa amma kan goonuuf akkuma konyaalee keenya kan bakka adda addaa jiran waan akkana kana hatattamaan walitti dhufanii godhanii wanni kun xumurarra akka gahuuf. Asiis wanni kun gochuu danda'ameef irra guddatti gaafiin ummataatis maali afaan qofa moo wanni eegaltan eessa gahee jira kan jiru keessattuu warri naannoo kanaa hedduu waan gaafataniif jecha dura taa'onni lameenuu haa galatoomanii walitti dhufuudhaan waliin haasa'anii konyaalees waliif fidanii akkuma walitti himetti xumurarra gahanii jiranii eegaa haasoo isaaniitis akka armaan gaditti dhaggeeffatanii dheeraa haasoon isaanii haa ta'u garuu mummureetiin isiniif dhiyeessee jechuudha. Egaa galatooma naannoo biraayis itti jabaadhaa tokkummaan humna darbii nuureeti. Hi there, my name is Situ. Can you please liberate Oromia so I can go visit? I love Oromia, Bilasoma. I cry for my Bilasoma. Thank you. I'm waiting. Seensa tokko konyaa Torontoo konyaa mul'isa abbaa gadaa yoo maqaallee barbaachisee akka sirna dimokiraasitti konyaa lamaa waliin dhufee waliin haasofnee kana dhiifannamoo kabiraa waliin baafannallee mirga kanallee walii hannuu gaarii. Kana jaallan na fakkaatan hundinuu arraan tana qabsoo tana harka wal qabannee anaa fi hordofaa fi kabirallee haa ta'u waliin tarkaanfachiisuun bu'aa uummata Oromooti. Amma nu haa beeknu. Galatooma jabaadhaa wal haa jabeessinu ammoo walitti dhufne bilibsii lama uffannee kan ciifne. Walitti dhufne hojiin teenyaa hojiidhaan haa agarsiisnu waan walitti dhufneef san waan tokko taaneef san uummata Oromoo abdii haa kenninuufi uummanni Oromoo haa gammadu kan alatti nurraa fillee firii teenya dhugaa harkee walitti dhufeessa keenya kan hordofu ta'a jechuudha. Galatooma jabaadhaan isiniin jaa galatooma. Jiin hojjannaa kan jiru abdii qabaachaa ture. Irra caalaa akka hordofatti kan dhagahamu yoomi abdiin kun ni ta'a jee kan ifame gaafa jijjiiramni bahe. Inni sun hulaan deebi'ii walitti deebi'u kuni ni dhufaa kan jiru caalaa naa ite. Itti aanee warra ODF gaafa ammas uumame filmaanni biraan jiru kan jiru. Filmaanni jiru warri hafe walitti deebi'uu qofa filmaanni isaan qabanii. Inni kun immoo babbahuun kun warra ka dhufuu maalii qabu taalchan danda'u jedhanii. Erga kun babbahee kan hafe kun immoo filmaanni isaa filmaata har'a godhanne malee jechuudha. Eegaa kana akka tasatti hin taane akkanumatti miti yeroo dheeraa haala adda addaa keessa dabaree dhufe. Amma gaafii guddoon miseensa meeqaa walitti dabalame? Miseensa meeqaa walitti dabalamee miti gaafii guddoon bu'aa wanni kun fidu lakkoofsa hin qabne. Lakkoofsi isaa akka lakkoofsa uummata Oromoo kan ta'e bu'aa wanni kun fidu.
bu'aa wanni kun qabu, fedhii wanni kun qabu, fedhii warra walitti dhufne kana qofa odoo hin taane fedhii kana booda maaltu jira? Fedhii saba bal'aatitu jira. Fedhiin saba keenyaa ABO'n addaan faca'uudhaaf. Yoo fedhii nama tokko illee ta'e fedhii miseensa keenya maralleen ABO'n addaan faca'uudhaaf. Isa kanaa walitti dhufe kana kan lakkooynu malee miseensa 1, 2, 3 walitti dhufeedhaa miti kan lakkooynu. Walitti ida'amuu kanarraa eenyu gammade? Eenyutu rifate? Akka namoota tokkotti illee reefu gama keenyaan illee jeetan jira. Gamasiinis warri rifatu warri hin feene ni jira. Garuma bakka hundaa yeroo hundaa'u ni jira. Irra caalaa immoo kan miidhame kan rifate kanarraa diina. Kana maaltu fide walitti ida'amuu kanaatu fide jechuudha. Inni kuni namoota akka namootattis, akka murnattis, akka tuutattis haa ta'u, akka sabatti, akka hawaasatti uummata keenya gammachiisee jira. Waan uummanni keenya gurraan dhaga'uu barbaadu godheefii jira. Kun immoo maal godha? Deebi'ee sabboonummaa ol kaasa. Eessatti ol kaasa yoo jenne jaarmaa keessatti illee sabboonummaa ol kaasa. Faca'inni sabboonummaa ni kolaasa. Kanaafuu jaarmayni adda addaa gizee adda addaa as keessaa bahee uumama. Kuni miseensa jirullee hamilee dhabeetu manuma jiraannaa jaarmoo kana jiraachifna jechuudhaaf kan tattaafatulleedha. Sabboonummaa isaa deebisee ol kaasa. Sabboonummaa sabaatis deebisee ol kaasa. Mooraa qabsoo Oromoodhaatiti guddisa akkamitti guddise onaan jettani horii walirratti wal balleessuuf horii walirratti baasaa ture kuni dharaa miti. Lubbuun namallee hin baateen irraanfatina. Kana hunda olola silaa walirratti nuti ifirratti baafnu, walirratti gurmeessinu, walirratti goonu sun deebi'eeti eessarra oola har'a bakka barbaachisutti oola akkanatti mooraa qabsoo Oromoodhaa guddisuu danda'a. Gara biraatiin kaayoo jabeessa wanni walitti deebi'uun akkamitti kaayoo jabeessuudhaan jettan warra akkanatti qabsoo godhuun kun akka amma jirru kanatti Oromiyaa bilisoomsina kan jiru kanatti raabileen bubuutee jaarmaa adda addaa Itoophiyummaan irraan fagaanne kana deddeemu hundaa'u hamilee laataa. ABO'n bakka takkatti deebi'ee ijaaramuun hamilee laataa. Yeroo tokko laalaa gisee ilbileetara qorru. Ilbileetara ol deemuu barbaanne yoo dhabde kanuma gad deemullee dhaabbattee bakka inni dhaabbatu sanitti akka namni irraan wanni hin goone fudhadhee tan tuqadhee ol deeme jettee goota. Ilbileetara san jaalatteen qorree jechuudha. Yeroo tokko otoo hin jaalanne mee karuma ta'een illee qabsoo haa godhu namni karaa adda addaa deema jechuudha. Sanirraa hanqisa. Inni guddaan biraa tokko immoo ABO mana barumsaa fottoqinaa fi addaan bahiinsi irraa eebbifamu ta'uu hanqisa. Maal jechuu isaati hordofaan akkana jedhu. OPDO irraa kaafnee jaarmoota adda addaa irraa kaafnee bakki irraa bahan ABO. Mee jaarmooma Oromoodhaa ka ABO keessa duraan hin turin kumaa keessa kan jiraanne kophaa jiraatu tokko argitanii beektu. Warri geggeessu hundinuu ABO keessaa ta'e. ABO irraa bahe. Eegaa kun deebi'ee jaarmaa kana jaarmaa fottoqinni irraa uumamuu miti jaarmaa ititaa tokko gochuu danda'u itti deebi'u. Kanammoo akkamitti godha yoo naan jettani badiin dogoggorri warraan baratamiin qofaatu dogoggoraa fi badiidha. Yoo irraa waa baranne san godhuu dandeenya jechuudha. Hundinuu bara hamma 11, 12 dabarsine kana keessatti maal baranne? Maal goone? Hundinuu gamalachuutu nu filmaata dhabne. Wal malee walitti deebinee tokko taane malee humaa gochuu kan dandeenya argina. Kun hundi barumsa ta'ee ABO fuula duratti oofuudha. ABO sabni bakka eeggatu san akka gahu godhuudha. ABO saba kaasee bakka inni barbaadu san geessuu kan danda'u godhuudha. Walitti deebinni keenya kun kanaaf ta'uu qaba malee wal qabannee deebinee gara fuulduraatti miti. Yoo rafuu taate namuu mana isaa rafe irra wayyaa. Hundinuu bakka kanaas deebinee rafuu fi namuu mana isaatti galee yoo rafe tokko rafuu jechuudha. Egaa har'a
wanni qabannee dhufne gabaabatti kan amma ammaatti xiqqoo isinii tuttuqee kana hundaa'u fudhanneetiti walitti deebinee jaarmaa kana dhugumattuu nama qadaan irra jiru qadaani beekna warri amantii musliimaa qabdan qadaani waan silaa godhuu qabdu bu'uura dabartee jechuudha. Qadaa hedduudhaan dura jira jechuudha waan deebinee goonu waan silaa irra kunnee deebinee goonu bakka buufan wanni goonuufanni jedhullee dacha dajjaa ta'uu qaba. Warra hafellee as deebisuudha. Saba kanallee deebifnee moo ni jira jechuudha. Abaa'oon adda beesu walitti deebi'ee maal ta'e bu'aan inni fide maali hoggaadhus konyaa kanarraa jalqabnee goona jechuudha. Konyaa kanarraa jalqabee konyaan kun erga walitti deebi'ee chaaptara haarawaa bannee asirraa jalqabee hojii inni kun jijjiirraa inni fidu. Kan kalee dabre kan bara dheengaddaa dabre ji'a dabre kan caalu godhuu qabna. Maali qadaa inni santu jira jechuudha. Egaa ulfaadhaan isin